Raashaan sirna ittisaa S-400 fi meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanaa qaban Iraanii dhachiistem. Tiraamp sagantaa niikuleeraa Iraanaa xaa'uuf doorsisa haaromfame labseeram. Iraan deebii haguuguun hin danda'amne akka kennitu akeekkachiistem. Raashaan akeekkachiisa cimaa USA'f dabarsiteen Iraaniin tuqinaa jettem. Addunyaa qarqara waraanaa guddaa irratti raafamaa jirtu keessatti gurguddoonni sadi callisanii qilleensa socho'u. Raashaa, Iraanii fi Ameerikaa dirree waraanas kana booda gaaddidduu keessan jiru. Raashaan tarkaanfii ishee fudhattee jirti. Gocha ija jabinaan madaallii humnaa jijjiiruu danda'u keessatti Moskoon sirna ittisaa ishee isa sadarkaa olaanaa qabu S-400 sodaachisaa ta'e kallattiin harka Iraanitti galchite. Isa cinaatti raadara jaamarsi ittisa diroonii deeggarsa waraanaa fi waadaa dhoksaa gadi fagoo ta'e Iraaniif kennite. Iraaniin tuqinaa jechuun Raashaan Ameerikaa akeekkachiiste. Iraan haleellaan dabalataa kamiyyuu deebii malee hin hafu jette. Iraan keessatti miirri jijjiirameera. Cirrichi waraanaa guyyoota 12 Israa'el waliin godhame ammayyuu ni gubata. Garuu ibiddi haloo ba'uus akkasuma. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii akkas jechuun labseera. Yoo weerarri irra deebi'ame karaa haguuguun hin danda'amneen deebii kennina jedheera. Kana booda Iraan waa'ee ittisaa osoo yaaddayin afaan adabbii dubbatti. Sagantaan niikuleeraa ishee yeroo tokko xiyyaarota boombii Ameerikaatiin haleelame ammallee ni dubbata. Akkasumas Tiraamp doorsisa dheengadda kenneen akeekkachiisa tokko malee saffisaan haxoofna jechuun murtoo Iraan raasee dabarse. Iraan sagantaa niikuleeraa ishee akka hin dhiifne ifatti dubbatte. Sababa boombitiin miti, sababa doorsisaan miti. Namni sammuu sirrii qabu kamiyyuu sababa doorsisa biyya alaatiif firii teekinooloojii nagaasaa hin dhiisu jechuun Argaachiin dabaleera. Gama biraatiin ammoo ejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa mirkana kenne. Iraan yuuraaneemii parsantaa 60 ol badhaadhee qabdi jechuun balaa sadarkaa meeshaa waraanaatti dhiyoo ta'e jedheera. Marii waan kufeefis ispaarkiin tokko naannichatti deebi'ee abidda qabsiisuu danda'a. Yeroo kana garuu taphichi jijjiirameera. Yeroo kana Iraan misaayila Raashaan gaachana taatee jirti. Yeroo kana Chaayinaan baharraa ilaalaa jirti. Wallabdee USA fi Raashaa lafa raasaa jiru keessatti Raashaan harka du'a baatu gara Waashingtan DC'tti diriirsuuf akeekkachiiste. Jechoota akka shubbisa waraanaa addunyaa guutuutti sagalee guddaa dhageessisan keessatti pirezidaantiin Raashaa duraanii fi gorsaa olaanaan Puutiin Dimiitirii Medvedev yaadannoo nama rifaasisu pirezidaantii USA Doonaald Tiraampiif gadi lakkise. Yoo sararri diimaan qaxxaamurame Raashaan meeshaa waraanaa niikuleeraa isheetiin Waashingtan rukutuuf aangoo guddaa qabdi jechuun hubachiiseera. Gaaddidduu dhukaasa dhaabuu caccabe jalatti konkolaataan callisee daangaa qaxxaamure. Saatalaayitiin osoo hin argine dippiloomaatonni osoo hin haasofne Raashaan Iraanii dhachiiste. Jechaan yookiin waadaa qofaan osoo hin taane humnaan warshaalee Mooskoorraa kaasee haga gammoojjii Teeraanitti S-400 sibiilli gonfoo ittisa qilleensa Raashaa amma gara Teeraanitti fe'ameera. Iraan yeroo tokko samiin ishee jeettiiwwan Israa'elii fi Ameerikaaf saaxilamee ture. Amma gaachana misaayilaa addunyaa irratti baay'ee sodaatamaa ta'e uffateera. Israa'el waraana biraaf yeroo qophooftu Ameerikaan immoo gubbaadhaa sodaachisaa yeroo jirtu kanatti madaalliin balaa ta'e baha giddu galeessaa keessatti mudate. Qeerransi leenca hidhachiise. Dirree waraanas gonkumaa kan duraanii hin ta'u. Waraana guyyoota 12 baha giddu galeessaa raasee fi ejjennoo caccabse keessatti dhugaa haaraa fi balaa guddaa qabutu mul'ata. Iraan kana booda addan baafamnu jette. Amaroga sadi guddachaa jiru keessatti utubaa giddu galeessaa taatee dhaabbatti. Raashaan cinaa tokkoon Chaayinaan ammoo gama biraan dhaabbatu. Israa'el bobaa USA jala seenuun of qopheessaa jirti. Torban kana keessa eegdonni warraaqsaa Iraan akeekkachiisa nama raasuu Israa'eliif erge. Teessumni lafaa dirree waraanaa jijjiirameera. Deebiin keenya yeroo kamiyyuu caalaa kan nama caccabsu ta'a jedhe. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Alii Mohammad Naahim yoo Israa'el amma haleellaa raawwachuuf ija jabaatte wallabdee kana xumuruuf kubbaan harka keenya keessa jira jechuun waadaa galaniiru. Telaaviif keessatti akeekkachiisni kun kan fudhatame sodaadhaan osoo hin taane qophiidhaan. Israa'el shaakala hatattamaa eegaltee jirti. Sirna Iraandoon bakka biraatti kaa'uun lola saayibarii fi diroonii marsaa haaraa hojiitti hiiktee jirti. Waraanni Israa'el dirree waraanaa kana booda Gaazaa yookiin Siiriyaa qofa miti jechuun Iraaq irraa haga galaana diimatti saayibariilee diriirsuu ifoomsaniiru. Moskootti sagalee cimaan tokko akkas yoo jedhu dhagahame. Haleellaa haaraa dhaabbilee niikuleeraa irratti
irratti raawwatamu kamiyyuu ni balaaleffanna jechuun dubbii himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zaakharoovaan ibsaniiru. Raashiyaan duraanuu waliigaltee meeshaa waraanaa fi qindoomina waraanaa Iraan waliin gadi fageenyaan hidhatte mirga niikuleeraa nagaa Teheraan deeggaruuf dhaadattee jirti. Akkasumas biyyoota dhiyaa of tuultota jettee waamtu akeekkachiifte. Bahattis Beejingii yeroo waraana darbeetti callistus deebitee mul'attee jirti. Waliigaltee boba'aa fi jijjiirraa teekinooloojii waraanaa Iraan waliin taasiftee jirti. Haa ta'u malee Ameerikaan kana cinaatti hin dhaabbattu. Tiraamp Iskootlaanditti haasaa taasisaniin ammas akeekkachiisa ifa ta'e kennaniiru. Waan isaan qaban hunda rukunnee jirra jechuun Iraan deebitee yoo jalqabde hatattamaan boombii akka darbatan beeksisaniiru. Iraan gama isheen haleellaa raawwatamu kamiifuu deebii cimaa akka kennitu dhaadatte. Addunyaan amma warra tasgabbii gaafatanii fi warra ibiddaaf qophaa'an gidduutti addaan baatee jirti. Raashiyaan biyyoota dhiyaa fakkeessummaan himatti. USA'n haleellaan haroomfamuu akeekkachiisti. Chaayinaan daldalaa fi wallabdee madaalti. Galaanni diimaan dhiphina keessa jira. Iraaq qarqara irra jirti. Libaanos ajaja eeggachaa jirti. Gamtaan gadi fageenya qabuu fi meeshaa waraanaa baay'achaa yeroo deemu dhugaan tokko ifata. Waraanni biraa kana booda gaafii ta'a osoo hin taane yoom eegala kan jedhutu gaafii ta'e. Waraanichi boombii qofaan osoo hin taane tokkummaa haaloo ba'uu fi gamtaa golbootiin lolamuu danda'a. Wallabdee USA fi Raashiyaa gadi fageenya raafamaa jiru keessatti Raashiyaan harka du'a baatu gara Waashingiteenitti diriirsuuf akeekkachiiste. Jechoota akka shubbisa waraanaa addunyaa guutuutti sagalee guddaa dhageessisan keessatti pirezidaantiin Raashiyaa duraanii fi gorsaa olaanaan Puutiin Dimiitirii Medvedev yaadannoo nama raasuu pirezidaantii USA Doonaald Tiraampiif gadi lakkise. Yoo sararri diimaan qaxxaamurame Raashiyaan meeshaa waraanaa niikuleeraa Waashingiteen rukutuuf aangoo qabdi jedhaniiru. Tiraamp dhiyeenya kana Raashiyaa fi biyyoota boba'aa ishee bitan irratti taarifa caccabsaa akka kaan doorsisuu hordofe qeeqa cimaa Dimiitirii Medvedev argataniiru. Medvedev tarkaanfii kanaan tapha gowwoonni taphatan jechuun addunyaa kallattii waraanatti galcha jedheera. Gaalli Raashiyaa itti aanaa dura taa'aa mana maree nageenyaa humna guddaa qabuuf michuu cimaa pirezidaantii Vilaadimiir Puutiin kan ta'an Dimiitirii Medvedev maxxansa sodaachisaa ta'e teelegiraamii irratti qoodaniiru. Tiraamp oduu durii harka du'aa hagam balaa qabaachuu akka danda'u yaadachuu qaba jechuun akeekkachiiseera. Harka du'aa meeshaa qiyyaamaa isa dhuma. Indaltoota warra dhiyaa biratti jijjiirraa guyyaa qiyyaamaa jedhamuun kan beekamu sirni harka du'aa jedhamu kun kan bara Sooviyeet hojjetamee fi seenaa dhala namaa keessatti meeshaa waraanaa sodaachisaa ta'e keessaa tokko. Qaba torban kana Tiraamp ibsa dho'aa kennaniin Raashiyaa Yuukireen keessatti dhukaasa dhaabuu irratti walii galuuf guyyaa 10 akka qabdu yookiin taarifni naafa ishee godhu akka ishee mudatu labsaniiru. Dabalataanis biyyoonni boba'aa ishee bitan hundi akka waliin rukutamanis ibsaniiru.